afaan guunnee finfinneen kan finfinneeti jechuu baanne dhuguma filannoo sana nu filatu abbaa sana filatu abbaa akkasii sagali selman sagaltama kan koo qiraaciin darbu itti adurreen gaafa TPLF taankii gulufaa finfinnee kana seentu ummanni finfinnee Addis Ababaa warri ofiin jedhan kun ililchanis simatan deengadda Oromoon gaafa abaaboo fi marga jiidhaa qabatee gaafa uffata aadaa uffatee finfinnee seenu garuu balbala cufatan 4 kiilootti nu ta'anii jettee turte yeroo TPLF aangorra jiru. Seenaan Oromoo biyyattii kana keessatti qabu hattootaan hijack jalaa ta'eera. Dhaloonni nama jiru kun at least qaruuxeedha jedheeti nama dhalooti nani keessa jiru kun nuuni miti fardeen keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen Adowaa gaafa maqaleessanii. Timaatimii fi shunkurtiin Bahar Daar irraa Finfinnee gala. Miidhaan sirra ga'ee jedhameeti karaa sooshaal miidiyaatiin himamaa ture. Kanatu deebi'e jettee waan afaan guuttee haasoftu hin jiru. Garuu immoo hin deebisa jettee eegda. Jarri gamaa immoo Oromoo waan ta'eef sobee tasii arrabaan nu dallala malee, sobee nu faana fakkeessa malee, sobee footoo keenya fannisa malee, galmisaa waan biraadhaa gaafa oppiidiyoon abaa irratti olola ooftu. Gaafa abaawon oppiidiyoo irratti olola oofu malee isaanii wal keessatti dantaa Oromoodhaaf jedhanii uummata ijaaran takka argeen beekuun namallee jira. Irreechi baranaa akkami? Waan ajaa'ibaati. Mee attamitti ajaa'iba ta'ee waggaa waggaadhaan kabajaa. Isa baranaa kana maaltu ajaa'iba godhe? Ajaja 4 kiiloo irraa bahuun kan waraanni dhaqee Wallaggatti ajjeesu. Waraanni dhaqee Shaashamanneetti Ambootti ajjeesu. Gameessa koo yaa abbaa daamaa yaa abbaa daalee yaa abbaa shaanqoo soori farda kee qopheessi eeboo kee qarii soroorsi gaachana fannoorraa buusi roorroo didee sirra marse maaliif duuta mana teesse. Keessattuu dhaloonni qubee dhalooti kee gaaffiin inni gaafatee fi kan inni du'eef hedduu ammallee akka hin deebine beekamaadha. Naagala. Kun erga hin taanetti 4 kiiloon tinnutu aane kan jedhu sun. Amma dhaabni kamuu jechuudha dhaabni Oromoo kamuu uummata Oromoodhaaf abboomamuun ala carraan qabu. Egaa kana yeroo argitu gaafa sana yoo diddan qeerroon waamaa yookiin qeerrottanii yadhaa jettee turte. Ammoo takkaa ani hooggansa adda bilisummaa Oromoo taankii gulufaa Finfinnee seenaatti malee eerpoortiidhaan oppiidiyoo faana harka wal qabatee abaaboo wal hirkaa fuudhee seena jedhee yaanne. Har'as garuu amma gara Wallaggaattis gara Gujiittis namni du'aati jira. Rakkina hamaa keessa akka jiru nutti himu. Garuu Hacaaluun akka duraa sana qeerrottanii jedhee waan dubbatu bilisoomne jedheera. Oppiidiyoon ta'eela. Erga bilisoomne jedhee waa'ee dhimma keenya hin dubbatu baay'ee kan jedhutu komiis irra jira. Bilisoomni irra si on jedhe uummata mufachiise dhiifaman gaafadha garuu qaamni anaan jalqaba dhiifama gaafatu hin jira. Qaamonni walii galan qaamonni karaa nagaa waliin mari'annee furmaata finna jedhan malee ijoollee keenya daggala jirtu miti. Ijoolleen keenya daggala jirtu ibidda